Gaarii kabajamaa uummata Oromoo, kabajamtoota saboota Itoophiyaa hundaa, kabajamtoota keessummoota keenya addatti immoo paartiilee siyaasaa paartii KFO ittaanaa Hayuduree Katee obbo Baqqalaa Garbaa akkasumas immoo obbo Mulaatuu Gammachuu obbo Musa Adam durataa waltajjii paartiilee hundaa akkasumas immoo Destiny Itoophiyaa ka waliin hojjennu obbo Nugusuu Akliiluu as jira akkasumas hoogganoota paartiilee kataatan hoogganoota Adda Bilisummaa Oromoo miseensota Shanee Gumii fi hoogganoota hundaa akkasumas immoo keessummoota keenya addatti bu'uureessitoota dhaaba kanaa Jaaltaa Abdii Dr. Taaddasaa Eebbaa qaama bu'uureessitoota akka ta'an as keessatti kan hin argu obbo Gabbisaa Lammeessaa ka waggaa 10 bara dargii waliin hidhamnee turre isaan waggaa 10 an waggaa 5 keessaa ba'e obbo Gaaddisaa Gabra Giyoorgis walumaan jira warra bu'uureessitoota keessaa Abbaa biyyaa Abbaa Joobir Nugusaa keenya Jimmaa as keessa jiru bu'uureessitoota keessaa kanneen dagadhallee yoo jiraate keessummoota keenya dhiifama waliin baga hunda keenya asiin nu ga'ee jedha bakka hoogganoota Adda Bilisummaa Oromoo fi bakka uummata Oromoo bu'ee. Akkuma Jaalqaljeelaan jedhee waggaa 1 fi ji'a 5 dura biyya kana galle ummati keenya miliyoonaan kalakkaa'amu gadi bahee nu simate godinaalee yeroo deemnullee akkasuma laga ceehee tulluu qaariyee abaaboo qabatee dhaaba isaa fi akkasumas walumaa galaa warra qabsoo irra jiran kana hunda simate ittaansinee waltajjii kanatti barkumee kana keessatti kabajaa hidhamtoota walumaa galaa hidhamtoota siyaasaa Itoophiyaa keessaa addatti immoo hidhamtoota Oromootiif waggaa tokko dura gochuutu nutti ture gochuu yaalle gaafas milkoofne har'a milkoofne walumaanuu baga milkoofne jedha jechuudha. Waan ergaa waggaa tokko dura asitti simatamnee fi uummata keenya miliyoonaan lakkaa'amu erga nu simatee booda bakka hedduutti uummata keenya wajjin marii gochuu akkasumas paartiilee siyaasaa wajjin marii hannee gara fuulduraatti nagaadhaan naannoo kana ce'umsa kana waliin akkaataatti ceesisnu hedduu tattaafanne haa ta'uutii waggaan tokkoon kun kana nun dandeessisne sababaanis immoo dhiibbaa tikaati. Dhiibbaan tikaa kun rakkina ta'ee ammoo rarra'eeti as deemaa jira. Kanaaf Addi Bilisummaa Oromoo nageenyi Oromiyaa keessaa akkasumas immoo nageenyi Itoophiyaa keessaa barbaachisaa fi waan kana ceesisnee nagaadhaan immoo gara fuulduraatti ka ummati filate mootummaa isaa gadi dhaabuudhaa fi nageenyi barbaachisaadha jennee amanna. Nageenya kanaatiif immoo abbootiin amantii, abbootiin gadaa, ummati bal'aan bu'uura nageenyaati. Bu'uura nageenya ta'uu keessatti ummati Oromoo addatti immoo ummata nagaa jaallatu, yeroo nagaa gaafatullee akkatti gaafatu, yeroo namatti haasa'ullee safuu ka qabu, inni kuni bu'uura nagaati jedheeti amana Addi Bilisummaa Oromoo. Kanaaf ammallee taanaan Addi Bilisummaa Oromoo paartinarii nagaati, ummati Oromoo paartinarii nagaati. Kanaaf sirni kuni ummata Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo fi paartiilee siyaasaa hunda, ummatoota Itoophiyaa hunda paartinarii taasisatee nagaan akka jiraatu waliin hojjechuuf Addi Bilisummaa Oromoo karoorfateetti jira. Kanarratti akka nu deeggartan gadi jabeessinee gaafannaa jechuudha.
addatti gara fuulduraatti haala waggaa kana hunda keessa jeequmsa keessatti darbine namni hundi ni beeka rakkina isaa rakkinni sirna bulchiinsa Itoophiyaan mootummaa argattee hin beektu. Kanaaf gara fuulduraatti mootummaa ummata bulchu argamsiisuu keessattii fi akkasumas nagaa waaraa buusuu keessatti adda bilisummaa Oromoo humni ittisa ummataa addatti immoo humni ittisa biyyaa ka mootummaa ummataatii fi heera biyyaa qofaaf ka abboomamu akka ta'u gadi jabeessee akka hojjetu gadi jabeessinee himuu barbaadna haala kana keessatti. Inni kuni gara fuulduraatti ummati Oromoo fi ummatoota Itoophiyaa hundi nagaan isaanii akka hin boorofne nagaan isaanii akka tikfamu humni ittisa ummataa fi humni ittisa biyyaa ka seeraan abboomamu heeraan abboomamu mootummaa ummataaf ka abboomamu kuni gadi dhaabuu fi mirkanaa ta'uu ammumaa jalqabnee irratti hojjechuu fi rifoormiin ittisa biyyaa akka jiraatu gadi jabeessinee ka hojjennu ta'uusaa mirkaneessinaa jechuudha. Itti aansuudhaan waltumsaa fi tokkummaa ummatootaati. Addi bilisummaa Oromoo akka amanutti fi akka hubatutti bilisummaan ummata tokko dimokiraasiidhaan ummata tokko jiraatu isa inni kun bu'uuradha jennee amannaa. Bu'uura kana keessatti ummati Oromoo tokko of keessatti tokkummaa isaa qabaatu darbee immoo ummatoota kaan wajjin nagaan jiraatuun ka ummati Oromoo fi aadaan isaalee ka isa kennudha. Kana keessatti akka deddeebisnee himnetti ummati Oromoo naannolee biraa keessa bal'inaan bakka hedduu jiraata. Ummatooti kaanis Oromiyaa keessa bal'inaan jiraatu. Waggaa dheeraa imaammata godhannee akka jiraannu keessatti ummataaf ummata gidduu rakkinni hin jiru. Rakkina ummataaf ummata gidduu ka uumaa jiru sirna bulchiinsa Itoophiyaa waggaa dheeraa ummataaf ummata walitti buusudha. Har'allee taanaan ummataaf ummata gidduu rakkinni hin jiru jedhee amana adda bilisummaa Oromoo. Kanaaf ummati hariiroo isaa wal gidduu tikfatee addatti immoo Oromoon ummatoota isa keessa jiru kana hammatee nagaa isaa akka mirkaneessuudhaaf akka hojjetuu fi addatti immoo bakka hundaatti ummataaf eegumsa gochuu ummatooti kaanis ummatoota kaan isaan keessa jiraatan akka isaan nageenya isaanii tiksanii nageenya kana ummati harka isaatti akka fudhatuu fi qabeenya mootummaa akka hin taanee fi nageenyi isaanii akka hin boorofne adda bilisummaa Oromoo ni hojjeta ummatoota kaan waliinis ni hojjeta kanarratti jechuudha. Ka itti aanu tokkummaa fi sabboonummaa Oromooti. Sabboonummaan Oromoo fi tokkummaan Oromoo jiraachuun tokkummaa saboota Oromoo fi saboota Itoophiyaa keessa jiran hundaatiif bu'uuradha jedheeti amana adda bilisummaa Oromoo. Tokkummaan uummata Oromoo didha isaarratti, aadaa isaarratti, seenaa isaarratti fi kanarratti hundaa'e. Tokkummaan kun immoo sabboonummaa Oromoo irratti ka hundaa'edha. Sabboonummaa Oromoo yeroo dheeraa humnaan cabee kana deebisuuf adda bilisummaa Oromoo fi qabsaa'oti Oromoo hundi kanarratti wareegama hedduu baasaniiru. Sabboonummaan kun guddatee har'a tokkummaa Oromoo irratti ijaaree tokkummaa Itoophiyaatiif ka bu'uura ta'e kuni gara fuulduraatti illee tokkummaan Itoophiyaas nagaa taatee jiraachuuf tokkummaan Oromoo fi sabboonummaan Oromoo wal qabatee jiraachuun murteessaadha jedhee amana adda bilisummaa Oromoo. Kanaaf tokkummaa Oromoo fi sabboonummaa Oromoo jeequun ummata Oromoo wal gidduutti tokkummaa akka hin jiraanne ka waggaa dheeraa hojjetamaa ture ammaan booda dhaabbatuu qaba. Sabboonummaaf tokkummaan Oromoo ammaan booda deebi'uu hin danda'u kana mirkaneessinaaf jechuudha. Inni kun ittitee jiraachuun immoo tokkummaa ummatoota Itoophiyaa hundaatiif bu'uuradha. Tokkummaan Oromoo yoo boora'e tokkummaan Itoophiyaas jiraachuu hin danda'u. Kana beekanii
kanneen ummata kana walitti buusuuf jedhan ummata Oromoos wal gidduutti darbee immoo ummata Oromoo fi ummattoota kaan gidduutti ka wal dhibdee uumanii fi tokkummaa isaa booressuu yaalan kana hubatanii akka irraa dhaabbatan waamicha gochaa adda bilisummaa Oromoo isa kanas ummattoota hunda wajjin hojjechuudhaan tokkummaa fi nagaa gadi buusuudhaaf akka hojjetu mirkaneessuu barbaadaa jechuudha. Kaayittaanu waan federaalizimii biyya kanaati. Waltajjii adda addaa irratti himaa jirra. Federalizimiin biyya kanaa akkasumatti bakka har'a kana ga'ee kana hin geenye. Waggaa dheeraa Itoophiyaan saboota ishee harka ishee gidduu jiran ishee keessa jiran saboota danuu kana mirga isaanii kabajee akkasumas immoo nagaa isaanii tiksitee jiraachuu dhiistee cunqursaa saamicha darbee immoo hacuuccaa bal'aa hadhaa kana keessummeessaa baate. Inni kuni saboota hedduu saba Oromoo akka addatti immoo uummata Oromoo gara qabsoo bilisummaatti geessuun dirqii ta'e. Kanaaf qabsoo bilisummaa waggaa dheeraa taheen 93 asitti yeroo mootummaa ce'umsaa sana sirna federaalizimii kana gadi dhaabuun gara furmaata maayii hariiroo saboota gidduu fi akkasumas immoo sabaaf saba gidduu darbee gara fuulduraatti dimokiraasiin itti dabalame Itoophiyaa kana jiraachisuudhaa fi sana keessatti immoo mirgooti saboota hundaa kabajamu bu'uura isaa buusuu keessatti adda bilisummaa Oromoo gahee guddaa qaba. Haa ta'uuti sirna federaalizimii akkasitti ijaarame sana mootummaan TPLF'n hoogganamu paartii tokkichaa qofaadhaan hacuuccaadhaanii fi sirna abbaa irreedhaan ka bulchaa ture suni isa kana jalaa sarbee dimokiraasiinis dhabame federalizimiin sunis hojiirra ooluu hanqatee rarra'ee rirriqaa as gahe. Haa ta'uuti sirni diriire kuni riqicha ta'ee fuulduratti nama deemsisuuf ammallee taanaan barbaachisaadha jedhee amana adda bilisummaa Oromoo. Kanaaf sirna federalizimii sabdaneessaa dimokiraasii itti dabalee dimokiraatik federalizim kuni akka dhugoomuu fi Itoophiyaan gara nagaatti akka tarkaanfattu adda bilisummaa Oromoo gadi jabeessee hojjeta. Kana gochuu keessatti sirna kana obbooda deebisuudhaaf diiguudhaaf tattaafatamu kuni gara fuulduraatti nagaa keenya ka booressu waan ta'eef warri kanarratti rarra'anii itti cichanii jiran uf keessa deebisanii akka ilaalan waamicha goonaa fi jechuudha. Kaayittaanu waan filannoo biyya kanaati. Adda bilisummaa Oromoo waggaa dheeraa ka qabsaa'ee fi wareegameef akkasumas immoo ummatoota Itoophiyaa ka qabsaa'anii wareegamaniif sirna dimokiraasii tokko dhugoomee mootummaa ofii isaanii filatan bilisa ta'anii ka humni qawwee tokko irra dhaabbatee hin dirqisiisne ka isaan filan immoo kaardii isaanii ka jalaa hin hanne sirni filmaata dhugaa tokkoo fi haqaa tokko akka jiraatu hawaa baane kanaafis qabsoofne isa kana dhugoomsuuf gadi jabeessinee hojjenna. Gadi jabeessinee hojjechuu keessatti kanneen nagaa fi dimokiraasiin biyya kana keessatti akka jiraatu barbaadan hundi kanarratti ammarraatii jalqabee sirna filannootti deemnu keessatti ummati kun nagaa qabaatee nagaansaa argamee sirni diriire kun immoo filannoo haqaa ummata keenyaaf argamsiisee mootummaa isaa akka filatu hundi akka hojjetuu fi nu waliin akka hojjetu waamicha keenya goona. Isa kana gochuuf boordii filannoo wajjin dhaabota siyaasaa hunda wajjin akkasumas mootummaa kana wajjin hojjechuu barbaanna. Kana keessatti mootummaa kanaaf gadi jabeessinee kadhaamnu sochii paartiilee hundaa nageenya ummataa bahanii galuu akkasumas immoo humni tikaa yookaan humni nageenyaa hundi seeraaf abboomamee sochii paartiilee kanaa otoo hin danqiin ummata kamuu otoo duran dhaabbatinii fi hin miidhin nageenya tiksuu keessatti gahee isaa fi qooda isaa gadi jabeessee akka bahu gadi jabeessinee bakka ummataas buunee bakka keenyas buunee gadi jabeessinee dhaabna mootummaa kanatti.
Kuni yoo hanqate ka irraatii hanqinnii fi hir'inni jiraatuuf taa'u paartiilee siyaasaa irraa miti yookaan immoo uummata irraa miti mootummaa kanarraa waan ta'eef gaafatama isaallee kana fudhachuutti akka deemuuf jiru gadi jabeessinee dhaamna. Kanaaf kanneen mana hidhaa jiran ammarraatii jalqabee akka hiikaman gadi jabeessinee dhaamna. Kanneen immoo sababaa tokko malee dargaggoota, uummata, paartiilee siyaasaa keessatti hoogganoota isaa ta'an miseensota hidhuun akka dhaabbatuu fi gara sirna filannootti akka darbuuf deemnu gadi jabeessinee dhaammanna. Kaittaanu waan jajjabaa imaammata ilaalan tuttuqeenii gabaabsaasaa koo tokko ka dinagdee biyya kanaa ilaaluudha jechuudha. Dinagdee biyya kanaa haala inni keessa jiru namni hundi ni beeka. Tokkoffaa yeroo dheeraa keessatti paartiin biyya bulchuu yookaan ka sirna mootummaa qabate saamicha isaa gaggeessuu malee sirna dinagdee guddina dinagdee biyyattii guutuu ka ceesisu milkaa'ee hin beeku ammaatti. Sababaan kanaa akkuma jalqabarratti kaasuu yaale Itoophiyaatu mootummaa gaafatamni itti dhagahamu ammoonaa hin argatiin waan ta'eef ammaan booda mootummaan uummataan filamuu fi uummataan to'atamu ka adda bilisummaa Oromoo hawwuu fi ittiin hojjetu gara fuulduraatti gabaa walabaa ni jiraata. Haa ta'uuti kanneen dinagdee tarsiimoo ta'an uummatichaa fi biyyichaaf murteessoo ta'an daandii qunnamtii qilleensarraa lafarraa ka ibsaa kana fakkaataan hundi mootummaa uummataan ka to'atamanii guddina biyyaatiif karoorsuu keessatti qooda guddaa akka taphatan gadi jabeessee hojjeta adda bilisummaa Oromoo. Kana keessatti amma yoonaa umurii keenya keessatti akka arginetti guddinni magaalaalee sirna qabatee waan hin deeminiif magaalaa isaa ta'u baadiyyaa keessatti saamicha lafaa akkasumas immoo pilaana tokko malee magaalonni qarumatti akka fedhee guddachuu inni kuni gara inni deemnu gara rakkina bal'aa uummatichaa fi social crisis ka jedhutti ka geessu ta'a jenneeti arginee fi argaa jirra jechuudha. Kana keessatti balaa guddaa keessa ka jirtu Finfinneedha. Finfinneen keessattuu waggaa 27 kana keessatti saamichi lafaa ka irratti bal'inaan gaggeeffamaa bahe akkasumas immoo magaalittiin pilaana tokko malee ka guddattu karaanii fi tajaajilli hawaasaa akkatti kosii gatan kun hundi ka pilaana tokko karoora tokko kan hin qabne uummaticha ammayyuu rakkina guddaa keessa buusee jiru. Darbee immoo ammaan booda akkaataatti lakkoofsi uummataa biyya kana keessatti dabalaa deemu keessatti magaalaa Finfinnee keessatti yeroo gabaabaa keessatti rakkina jeequmsa hawaasaa guddaa fi rakkina fayyaa guddaatti nu deemsisaa jirti jennee amanna. Kanaaf magaalaa Finfinnees ta'e magaaloti Oromiyaa magaaloti Itoophiyaa keessaa hundi wal qabatanii karoora uummaticha gara fuulduraatti jireenya isaa fi nageenya isaaf murteessoo ta'an akka ta'anitti ni hojjeta adda bilisummaa Oromoo. Kana keessatti lafa saamaman kana fakkaatan gara fuulduraatti odii tirtaanii ka akka sirna qabatanis ni hojjeta. Akkas gochuu keessatti Finfinnee keessatti har'a ka argaa jirru bakka adda addaatti squatters yookaan immoo ka sirnaa ala caraqaa beet jedhan biyya kana keessatti kuni babal'atu. Darbee immoo ummati baay'inaan as seenuu akkasuma ta'uu sana keessatti pilaana kan hin qabne kanarratti dorgommii ka fakkaatu tokko darbee nageenya ummata Finfinnee gara fuulduraatiif yaaddessaa akka ta'e meeshaa waraanaa itti seenuu kun hundi isaatu ka regulated hin taane yookaan ka sirna hin qabanne magaaluma Finfinnee waliigalaatiif balaadha jenneeti amanna. Kanaaf ka saamicha lafaa squatters babal'isuu jedhani uummata Finfinnee irratti balaa babal'isaa waan jiraniif
akka dhaabbatan goone gara fuulduraatti isa kana karaa qabsiisuu keessatti ni hojjeta adda bilisummaa Oromoo. Kanuma keessatti dhimmi Finfinnee yeroo hedduu falamsiisaa ta'eeti argama. Falamsiisaa qofaa miti akkaataa imaammata mootummaanii fi paartiileen dantaa mataa isaaniif jecha imaammata hordofaniif magaalaa Finfinnee fi ummati Finfinnee inni nagaan bal'aan lakkoofsi isaa guddaa ummata Oromoo naannoo isaa jiru wajjin akka konfliktiin jiraatu godhanii jiran. Kuni maalirraa madda abbaan lafaa moggeeffame abbaan dhimmaa Finfinnee kataatu sun kasaa akka hin taanee fi ummati Finfinnee fi ummati Oromoo nagaan akka hin jiraanne godhaa jiran. Kanaaf Finfinneen Oromoof deebi'uu fi bulchiinsa Oromiyaa jala ta'uun irran deebi'aa. Finfinneen bulchiinsa Oromiyaa jala ta'uun dantaansaa ummata Oromoo naannoo magaalaa Finfinnee jiranii fi Oromiyaa caalaa ummata Finfinnee keessa jiruuf fayyada. Ummati Finfinnees Oromoo wajjin akka nagaan jiraatu godha. Kanaaf ummati hundi kana akka deeggaru waamicha keenya kenninaaf jechuudha. Kaa'ittaanu dhimma lafaati. Waan lafa walumaa gala Itoophiyaa keessaa sirna lafaa jirudha jechuudha. Sirna lafaa kana yoo addatti keessattuu Oromiyaa keessattii fi kibba keessatti yoo fudhanne sirni lafaa waggootii dheeraa yeroo bara nugusaa ummatichis lafis walumaa gala kan nugusichaati. Bara dargii yeroo gabaabaatiif riformiin qabsoo ummatootatiin ta'e lafti ka ummataati jedhee takka ture immoo deebi'ee ummatarraa fudhatee ka mootummaati jedhe dargiin. Sana gochuu keessatti ummatichaa fi laficha walumaa gala ufitti fudhatee to'annoo isaa jala galchee jireenya ummatoota qotee bulaa miliyoona meeqan lakkaa'aman harka 85 to'annoo sana jala galchee takka safaraa takka immoo villageization isa jedhan mandar misrataa kana fakkaataan dhamaasuu qofa otoo hin taane oomisha isaallee gatiin itti gurgurachuu qabu irratti murteesse isa saama ijoollee isaa immoo humnaan jalaa guuree dirree waraanaatti guuraa ba'e. Kuni bara dargiiti. Bara TPLF immoo lafti ka ummataa fi ka mootummaa fi ka ummataa fi jedhee labsee haa ta'uuti to'annoo mootummaa jala galchee investara yookaan immoo ka mootummaatii fi liiziidha jedhee ummatarraa guutuu saame ummaticha guutuu gabbaarii godhee lafichi ka TPLF fi ka EPRDF ta'ee saamichi lafa magaalaa baadiyyaa keessatti akka ummata kana gidirsaa ba'e nama hundatu beekaa jechuudha. Sirni kun jijjiiramuu qaba. Sirni kun jijjiiramuu keessatti addi bilisummaa Oromoo akkatti amanutti lafti ka ummataati. Ummataaf deebi'uu qaba. Ummataaf deebi'uu keessatti lafti ka mootummaa ummataan filameen to'atamu ka mootummoota naannooti malee ka mootummaa federaalaa miti. Mootummaan federaalaa lafa hin qabu. Kanaaf qabeeyyee lafaa keessaa bahuu qaba mootummaan federaalaa. Mootummooti naannoo karaa bakka bu'oota isaanii mootummaa filatameen lafti ka ummataa ta'e qotee bulaafillee akkasumatti hiramu. Haa ta'uuti jireenyi qotee bulaa lafa duwwaa irratti kan rarra'ee guddinni argamuu waan hin dandeenyeef laftis qircamaa walgahuu waa hanqateef keessattuu kaaba Itoophiyaa keessatti maatiin garii lafarraatii bilisa ta'ee akka galii adda addaa maatii utubuu fi guddina argamsiisu akka ta'u addi bilisummaa Oromoo karoora ni diriirsa. Karoora kana keessatti guddinni baadiyyaa fi magaalaallee wal simatee akka deemu ni godha. Haala kana akkasitti yoo goone jireenya qotee bulaa fi walumaa gala guddina Itoophiyaallee ni mirkaneessina jennee amanna karaa mataa keenya. Kanuma keessa waan guddina magaalaalee sila dubbadheera. Guddina magaalaalee fi guddina biyya dinagdeetti hidhatee ka jiru ka eegumsa bira darbuu hin dandeenye
ka eegumsa uumama naannooti. Kana keessatti Finfinnee yoo fudhanne ka dargaggoonni irratti dhumaa bahani akkasumas uummati irratti dhumaa bahe asirraa kosiin gadi uummata keenyatti bahuu fi Finfinnuma keessattuu akkatti kosiin kuni fuudhamee gatamu nageenyaa fi fayyaa uummata kanaa sadarkaa hamaatti miidhee addunyaa kanarratti Finfinneen rakkina qilleensa sombaatiin ijoollee xixiqqoon miidhamu akkasumas immoo uummati hedduun rakkatu karagaa addunyaan bahuudhaa jiru. Kanaaf jecha akkaataatti gara fuulduraatti eegumsi uumamaa ta'u kosiin akkatti gatamu biyyi kuni biyya niwukileeriin illee gara fuulduraatti itti gatamu akka isheen hin taane kanaaf gadi jabeessee hojjeta. Gara fuulduraatti immoo akkaataatti kosiin gatamuu fi akkatti kosii bulchani eegumsi naannoo akkatti tikfamu akkasumas immoo ka biyyittiin bosonni ishee qullaa'ee jiru bosonni ishee kunillee ka hafe akka tikfamu kaan immoo akka deebi'u gochuuf gadi jabeessee hojjeta Adda Bilisummaa Oromoo. Inni kun jireenya qotee bulaa keenyatti irratti hedduu kararra'ee jirudha. Jireenya horsiisee bulee keenya irratti kararra'ee jirudha. Kanaaf jecha kanatti hidhatee ka jiru jireenya qotee bulaa fi horsiisaa bulaa ka Oromoos ta'e ka Itoophiyaa keessaa hunda ilaalchi kennamee fi akkaataatti ijaaraman akkaataatti ofii isaaniis of ijaaranii galii isaanii wanni godhatan darbee leenjisnii fi barnoota akkaataatti kennamu extension program ka professional ta'e ka kaadireedhaan hoogganamu otoo hin taane ka professionaliin hoogganamu qotee bulaaf leenjifamanii akkaataatti bobbaafamanii gadi jabeessinee hojjennaa jechuudha. Kanuma waliin waan guddaan hedduutu jira. Waan civil service yookaan bureaucracy biyya kana ka ilaalu waan gabaabduun jedha. Civil service biyya kana siyaasarraa walaba ta'e uummata tajaajilee hin beeku. Paartiirraa bilisa bahee uummata tajaajilee hin beeku. Kaadireerraa bilisa bahee uummata tajaajilee hin beeku. Waan ta'eef gara fuulduraatti deemuu yoo nu barbaachise kana guutummaa guutuutti jijjiiruun tokkoffaa ka ogummaa irratti hundaa'e leenjisa irratti hundaa'e beekumsa irratti hundaa'e qofaan ka hundi dandeettii isaatiin biyya tajaajilu akkatti godhu hojjechuun ka irra hin darbamnee fi ka tokkoffaa keessatti wayyaa'uu qabani jedhee amana Adda Bilisummaa Oromoo. Isa kanaafis gadi jabeessinee ni hojjennaa jechuudha. Kaattaanuu gabaabsee kan hin jedhu kanneen hawaasa kanaan jaallatamoo ta'ani warqee hawaasa kanaa saba kanaa kataan dhimma qeerroof qarreeti jechuudha. Qeerroof qarreen firaafis diinaafis hagam ummata kanaatiif akka shaamaa baqanii ummata kanaaf akka darbu ka godhan ta'uu isaanii erga Itoophiyaa keessatti qabsoon dimokiraasii jalqabeetii yoomillee taana murannoo isaanii agarsiisuu irraatii obbooda deebi'anii hin beekan. Keessattuu waggaa arfan shanan darban kana keessatti wareegama isaan baasan asittis Oromiyaa keessattis haa ta'u naannoo Amaaraattis haa ta'u baay'ee ulfaataadha. Haa ta'uti wareegama kanaatiif kabajaan hin kennamne. Inumaa'uu bakka hedduutti akka diinaan lakkaa'amanii adamfamuu fi hidhamuu fi ari'atamuun bal'inaan mul'ataa jira. Kuni dhaabbatee bakka isaanii qabatanii dhaloota haaraa ka sirnaa fi darbee immoo gadaa akkasumas immoo aadaa saboota Itoophiyaa irratti ka hundaa'e dargaggoonni bakki isaanii qabatamee umurii isaanii keessatti gadaa isaanii keessatti siyaasaa biyya kanaa fi bulchiinsa biyya kanaa keessatti qooda guddaa akka qabaatan hojii dhablummaan akka guutummaa guutuutti dhabamuu fi barnootaa fi mindaadhaan ummati guutuu isaatti akka socho'u gochuuf Adda Bilisummaa Oromoo akka hojjetu ta'uu fi kanas dargaggoota waliinii fi walmaagala uummata keenya wajjin paartiilee siyaasaa wajjin ka hojjennu ta'uusaa gadi jabeessinee dhaamnaa jechuudha. Dhumarratti maayirratti ka Adda Bilisummaa Oromooti. Adda Bilisummaa Oromoo ka cunqursaa dhalchedha.
cunqursaan dhalchuu keessatti adda bilisummaa Oromoo ka dhalate waldaa Maccaaf Tuulamaa fi sochii Baalee keessaa ta'uu namni hin beekne hin jiru. Waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti hambaa fi haftee kataanii Dr. Moggaa baga jiraatanii as nu gidduu jiru baga kana arganii hin jedhaa jechuudha. Kana arguu keessatti egaa adda bilisummaa Oromoo erga cunqursaan isa dhalchee booda fayyaa ta'a. Erga cunqursaan dhalchee booda wareegama ulfaataa baaseera. Wareegama ulfaataa baasullee uummata Oromoo cunqursaa keessaa ba'ee eenyummaansaa fi maalummaansaa ka dhabamee bittinnaa ture deebee ijaarame bakka har'aan geenye kana akka ga'u godheera. Sanarra darbee afaansaa afaan gatamirraa ba'ee afaan barreessaa fi afaan litireecharaa akka ta'u godheera. Kana keessatti adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo waan hedduu ijaareera. Jaarmiyaa instituushinii hedduutu ijaarame isaan kun hundi stakeholdersiidha. Waama xiqqoo tuquuf OSA, Oromo Study Associations, Oromo Community ala jirani global bakka hunda Europe, America, Canada, Australia ka jiran isaan kun hundi stakeholderii adda bilisummaa Oromoo. Kanaaf addatti immoo dargaggoonni Oromiyaa miliyoonaan lakkaa'aman stakeholderii adda bilisummaa Oromooti. Kanaaf akkuman irra keessatti tuttuqe adda bilisummaa Oromoo guca nagaa fi dimokiraasiitti qabatee deema. Diina eenyuyyuu miti. Mootummaa fi sirni mootummaa adda bilisummaa Oromoo diina godhatee miseensota isaa ari'uu akka diinaatti ilaaluu gadi jabeessee akka nurraa dhaamu dhaammadha jechuudha. Paartiileen siyaasaa hundi adda bilisummaa Oromoo akka paartinariitti fudhatanii akka waliin hojjennu kana caalaa immoo isa kana destinii Itoophiyaa caalaa namni kana beeku hin jiru paartinar taaneeti waliin hojjetaa jirra. Kanaaf nuti paartinars nagaati malee paartinars nagaa booressu miti. Warri nagaa booressan akka nurraa dhaabbatan dhaammadha. Injifannoo uummata Oromoof.